dhaabbanni mootummoota gamtoomanii kan umurii raagee waggoota 70 olii fi fedhii fi murtoo miseensota dhaabbii mana maree nageenyaa gamtichaa 5 kanneen akka Faransaay, UK, Chaayinaa, Raashiyaa fi Ameerikaan kennamaa as geera. Addunyaa kanarratti biyyoonni dinagdee jajjaboo ijaarratan kunneen kallattii addunyaa kanaa akeeka fedhii isaanii galmaan gaachaa turaniiru. Lammiileen addunyaa biroo fedhii fi murtoo biyyoota miseensota dhaabbii dhaabbatichaa darbaniin kan hoogganaman yoo ta'u, fedhii biyyoota Afrikaa fi biyyoota guddinarra jiranis ilaalcha keessa kan hin galchine miseensa dhaabbii dhaabbatichaarraa isaan mulqeera. Afrikaan baay'ina uummataa biiliyoona 1.4 ol kan qabdu yoo ta'u, dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti waltajjii mana maree nageenyaa keessatti warreen kaantu waa'ee ishee kan dubbatu malee dhimma ardittii irrattis ta'e dhimma lammiilee biyyoota biroo irratti sagalee ishee dhageessisuun murteessuuf hiree osoo hin argatiin baroota hedduu lakkoofsisaa jirti. Fedhii warreen jajjaboo kanneen dhaggeeffachuu fi hojiirra oolchaa turteetti. Ta'us akka kaleessaa sani callisuu fi fedhii fi murtoo biyyoota miseensa dhaabbii mana maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii fudhachuun akkasiin jedhetti jiraadhuu fi hojiirra oolchi kan jedhus kan yeroon irra darbe fakkaata. Yeroo addunyaan kun irra geessee jirtu kanattis ta'e addunyaa dhufaa jirtu kanatti dhimmoota kana kan keessummeessitu hin fakkaattu. Hooggantoonni biyyoota Afrikaa callisuurra mirga isaanii kabachiifachuuf yeroo adda addaatti sagalee isaanii dhageessisuun falmii eegalaniiru. Kanaaf ammoo yaa'ii hooggantoota gamtaa Afrikaa 35ffaa irratti ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dubbii jabduu fi seenaa qabeessa ta'e duraan dubbachuuf sodaatamaa ture yaada Afrikaanotaa keessatti haasa'amaa ture ifatti baasuun addunyaatti dhageessisuu eegalanii. Africa's voice on the world stage needs to be heard loud. Afrikaan waltajjiiwwan idil addunyaa garaagaraa geggeeffamaa jiran irratti bakka bu'insaa isheef malu argachuun dhaga'amuu barbaaddi. Har'as yoo ilaalle dhaabbata mootummoota gamtoomanii waggoota 70 ol lakkoofsise dabalatee dhaabbilee idil addunyaa hedduu keessatti sagaleen ishee dhaga'amaa hin jiru. Mana maree nageenyaa keessattis haaluma wal fakkaatuun sagalee ishee dhaggeeffachuu hin dandeenye. Kanaaf manni marichaa riifoormii taasifamuu qaba. Kun yoo ta'e addunyaa har'a irra geesse waliin deemuu dandeenya. Haqummaan ni mirkanaa'a. Hojimaan ifatee ni barbaachisa. Bara 2005 bu'uura Afrikaan gaafatteen ardichi mana maree nageenyaa keessatti dhaabbiin teessoo 2 kan yeroon ammoo 5 qabaachuu qabdi. Manni maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii riifoormii gaggeessu malee akkaataa amma jiruun itti fufuufis ta'e dirqama isaa baachuu hin danda'u jechuunis pirezidaantiin Afrikaa kibbaa Cyril Ramaphosa dubbatanii turani. Since its formation, the structure of the United Nations Security Council remains largely unchanged. Yeroo hundeeffama isaarraa eegalee caasaan mana maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii jijjiirama malee as ga'e. Ardeen Afrikaa uummata biliyoona 1.4 ol qabdu murtoo kennameerraa adda baafamtee jirti. Kun itti fufuun qabu. Nageenya addunyaa kanaa eegsisuu irratti manni maree kun dirqama isaa baataa hin jiru. Kanaaf manni maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii riifoormii taasisuu qaba. Dhimmi Afrikaa Afrikaanotaan furamuu qaba jechuunis ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dubbatanis dubbii ijoo idil addunyaa ta'uun qalbii miidiyaalee fi dhaabbilee idil addunyaa kan booji'e ture. Sagalee Afrikaanotaan Afrikaanotaaf dubbatamuu akka qabuu fi dhimma isaaniif waloon furmaata barbaaduu akka qaban dhiibbaa kaleessaan anatu si beekaa keessaa ba'uun akka barbaachisus akeekaniiru. Dubbii seena qabeessa biroon ammoo yaa'ii BRICS Raashiyaa magaalaa Kaazaanitti ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dubbatan ture. Ethiopia in particular wishes to emphasize Itoophiyaan manni maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii riifoormii geggeessuu akka qabu barbaaddi. Afrikaan miseensa dhaabbii ta'uun ishee akka mirkanaa'u barbaanna. Kun ammoo fedhii Afrikaanota hundaati. Kun bakka bu'insa qofa osoo hin taane dhimma haqummaati. Akkasumas dhimma fayyadamummaa lammiilee mirkaneessuuti. Hammattummaa fi sochii hunda keessatti lammiilee walqixaan hirmaachisuu kan of keessatti haammatudha. Ameerikaanis dhimma Afrikaa irratti hin callisu jechuun sagalee ishee dhageessistee turte. It's why 2 years ago President Biden announced that the United States waggaa lamaan dura pireezidaantiin Baayiden Afrikaan miseensa dhaabbii mana maree nageenyaa keessa qabaachuu akka qaban kaasanii turani. Bu'uura kanaan Afrikaan miseensa dhaabbii 2 qabaachuu qabdi jechuun ni amanti Ameerikaan. Afrikaan miseensa dhaabbii mana maree nageenyaa keessaa bakka bu'insa dhabuun ishee haqummaa dhaabbatichaa gaaffii keessa kan galche waan ta'eef riifoormiin taasifamuu akka qabus barreessaan olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antonio Guterres ajandaa ijoo taasisuun xurree milkaa'inaati. They were not represented and today they remain
Yeroo ammaa kana Afrikaan bakka bu'iinsa hin qabdu. Mana maree dhaabbii nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessatti Afrikaan teessoo tokko illee hin qabdu. Kun ammoo haqa qabeessa miti. Akka sirratus ni barbaanna. Haala wal fakkaatuun dhaabbilee biroo keessattis bakka bu'iinsi ishee mirkanaa'uu qabaan jedha. Kun ammoo addunyaa kana keessatti qooda mataa ishee akka baattuuf gumaacha guddaa qaba.